yoo jennu tokko nam tolcheedha tokko immoo suma waan uumamaan nuu kennedha. Isa namni tolchetti otoo hin darbin dura uumamaan kan waan nuu kenne mataa isaatii yoo eegne eegumsa yoo gooneef irratti immoo daballee nam tolchee kan ammoo yoo hojjanne ija namaa harkisa qalbii namaa harkisa. Dinagdee dhayyi biyya kanaaf fida. Dinagdee isa cimaa. Amma fakkeenya yoo fudhatte akka godina kanatti dhiyeenyaan kan jiru tokko haroo wanciiti. Haroo wancii ani ijoollummaa kaasee tan beekaa. Haroo wancii kaleessa jiruu fi har'a jiru adda. Uumamaan waan tolcheera. Waciitii gaarii godheetii uume. Uumama sana irratti immoo mootummaan misoomseet yoo achi dhaqxe biyya sana keessa yookiin biyya kana keessa waan jirtu sitti hin fakkaatu. Namni kaleessa wancii hin beeku har'a wancii hin beeku. Namni kaleessa dandii hin beeku har'a dandii hin beeku. Namni waan sana ilaaluuf dhufu immoo hundi isaayyuu maallaqa qabatee dhufa, dinagdee qabatee dhufa. Dinagdeen sun guddina biyyaatiif bu'aa guddaa buusa. Otoo biyyi kun nagaa taate, biyya kana keessa otoo nageen jiraate, qaamni hundi akka barbaadutti otoo socho'e, namni fayyaas ta'e fayyaa hin qabne wancii yoo dhaqe dandiin yoo dhaqe fayyaa argateeti gala. Akka biyyaatti immoo biyyaaf immoo hawaasa kanaaf immoo dinagdee cimaadha fida. Kanaaf isa kana beektonni maal godhuu qabu yoo jettani beekan waan biyyi tokko qabdus ta'e waan biyyi tokko hawwitu wal madaalchise dhalootaaf kan dabarsudha. Hubannoo kennuudha qaba. Hawaasti kun yoo hubannoo qabaachuu baate uumamuun jiru sana balleessaa deema. Tulluu jiru diigaa deema. Bosona jiru ciraa deema. Miidhagina jiru balleessaa deema. Isa kana kan hubannoo kennu, kan barsiisu, kan hubachiisu beektota. Hawaasti hubannoo hin qabne guddina biyyaa keessatti gufuu ta'uu danda'a. Yoo hubannoo qabaate garuu hin cimsa. Isa uumamaan argannes, isa immoo hojjennee argannes kunuunseetii qabaa jechaadha. Beektonni kana hojjechuudha qabu. Mootummaan immoo karaa dhayya agarsiisa malee, karaa dhayya saaqa malee hunda hojjetee waliin hin gahu. Kan hojjetee waliin gahuu qabu eenyunni hawaasa kanadha. Uummata kanadha. Beektota biyya kana keessa jiranidha. Waan calqabame kana harkaa fuudhanii, qaama calqabe harkaa fuudhanii kan kooti jedhanii hojjechuudha qabu. Kan kooti jedhanii miidhagsuudha qabu. Kan kooti jedhanii tiksuudha qabu. Wanti hojjetamee fi wanti uumamaan jiru hin tifkamne taanaan bu'aa isaarraa kasaaraa isaatu hammaata. Fakkeenyaaf amma tulluu kaleessa ijji keenya ilaalu amma tulluu gorfoo ilaalte du'aa jira. Otuma arginu nu harkaa du'aa, nu harkaa badaa gubbaadha jira. Isa akkasii kana uummanni yoo eege malee, uummanni yoo tikse malee, uummanni yoo hubannoo argate malee waan qabnu sana hidhamnaa jechaadha. Kanaaf ani akka kootti qoonni beekaan qabu, qoonni hawaasti kun qabu baay'ee cimaadha. Turizimii cimsuu keessatti. Turizimiin miidhagina, turizimiin ikoonomiidha, dinagdeedha, guddina biyyaatiif karaa guddaadha jibanaa. Dhiibbaan sektarri kun fidu dinagdee irrayyuu akkuma sila kaase jiraachuuf jiraachuu dhiisuu dhala namaati. Maaliif tokko qabeenya uumamaa gaaga'umsi qabeenya uumamaa nama tokko yookaan sektara tokko qofa miti kan inni gaaga'u. Yookaan immoo laga gama yookaan laga gamana waan jennu miti. Yookaan inni biyyoonni dinagdeedhaan guddatan humna guguddaa qaban wanta guguddaa qaban niikulara dabalatee gaaga'umsa qabeenya uumamaa jalaa bahuu hin danda'an. Garaagarummaa siyaasaatiin jalaa bahuu hin dandeenyu, garaagarummaa amantiin jalaa bahuu hin dandeenyu, garaagarummaa gosaan jalaa bahuu hin dandeenyu, akkasumas immoo daangaadhaan jalaa bahuu hin dandeenyu. Kanaaf amma maalinni kuni argaa jirra rakkoolee guguddaa addunyaa irratti ta'an jechuudha. Qilleensa hamaa, bokkaa yeroo isaan eeggan, akkasumas immoo maalinni kan ta'uu qabu akka aadaa keenyaatti uummanni kun duratti akkamittiin naannoo tiksaa ture waan ni jedhu jira. Rakkoon guddaan akka aadaa keenyatti keessumaa akka falaasama uummata Oromootti rakkooleen addunyaa kanarratti uumaman marti isaanii maqarraa dhufaa jedha. Maqa jechuun walitti dhufeenya seera uumaaf uumamaa maqsuurraa dhufaa jedha. Diveeshin isa jechuudha. Kanaaf amma naannoon yookaan rakkoon naannoo yookaan immoo rakkoon qabeenya uumamaa
walitti dhufeenyi dhala namaa akkasumas immoo qabe uumamoonni biraa waliin qaban safuun jiru suni ummati kun safuun tiksaa ture jechuudha sana. Kana wanti kamiyyuu wanti uumame sababa malee hin uumamne jedhamu. Kanaaf gaafa sun karaarraa maqee rakkoo dhufa jechuudha. Kanaaf amma inni guddaan mootummaan amma tattaaffiin inni taasisaa jiru kan inni jechuu barbaadu tokko ajandaa ta'uu isaati. Gama biraatiin immoo nuti kaleessa diinagdeedhaan yookaan immoo indaastiriidhaan hin guddanne amma kaanee warreen kaan indaastirii kana guguddisanii babal'isanii sababa isaaniirraan kan ka'e otoo nuti gaheen qabaatiin dhimma sanaan maal ta'aa jirra hubamaa fi miidhamaa jirra jechuudha. Kanaaf amma maalinni yoo achi gahuu baanne iyyuu garuu immoo qabeenya uumamaa keenya waan hin tuqamneef qabeenya uumamaa kana kunuunsine jajjabeessine tokko dhimma diinagdeetiif oolchuu amma bakka indaastirii yeroo baay'ee indaastiriidha kan jajjabeeffamu sanadha humna namaa baay'ee kan ofitti fudhatu amma garuu qabeenya uumamaa hedduu qabna akka biyyaattis ta'e akka godina keenyaatti uumama lafaarraa kan ka'e akkasumas immoo kan bishaanii haa ta'u kan qilleensaa haa ta'u holqa garaagaraa haa ta'u wantooleen dhalli namaa uumaan uumee ajaa'ibsiifachuu danda'u fi dhaqee ilaaluu danda'u itti bashannanuu danda'u hundinuu bakka sana bu'anii indaastirii jajjabeessuu hin dandeenye. Kanaaf amma maalidha kan ta'uu qabu tokko wanti kun akka cimeetti fufuufi seeronni garaagaraa bahuu qabu. Amma wantoonni hojjetaman kun seeraan yoo hin tifkamiin safuudhaan yoo hin tifkamiin akkati daballee sadarkaa mootummaatti wanti hojjetamu kun immoo sadarkaa godaatti gadi bu'ee dadammaqiinsi uumamuu qaba. Turizimiin qooda cimaadha qaba. Jireenya namaa jijjiiruu irraa kaasee guddina biyyaa keessaa kaasee maqaa biyyaallee ol kaasanii mul'isuu keessatti wanti inni qabu salphaa miti. Garuu hawaasni kun dinagdeenis guddachuudhaaf biyyas jijjiiruudhaaf kan qabu tifkachaa kan dhabe immoo hojjechaa isa mootummaan calqabe kana itti babal'ifachaa nama dhuunfaa irraa kaasee abbootii qabeenyaa irraa kaasee bareedinni iddoo tokko qofa miti bakka murtaa'e qofa miti qe'ee keetii calqaba. Atumti waan qe'ee kee keessa jiru mooraa kee keessa jiru yoo bareeffatte ofiifitti gammadaa oolta namni qe'ee kee dhufus itti gammadaadha yoo oolu. Biyyi isa mootummaan hojjettu qofaan hin misoomtus hin guddattus. Ida'ama hojii hawaasa kanaatu jijjiirama biyyaa fida. Fakkeenyaaf ijoolleen dargaggeeyyiin akka keetii kun alatti kaatu. Alatti yoo dhaqan wanti biraan jiru bar irriba dhabanii hojii hojjechuudha. Sa'aatii hojii bal'ifachuudha. Sa'aatii irribaa xinneessuudha. Iddoo kanatti garuu namni keenya dargaggeessa qofa miti namni gurguddaan iyyuu mana bunaa gala taa'aa oolu hojii yaadanii hojjechuurra waanuma hojiin dhufee isaan akka isaan barbaadutti ilaalu waa uumanii waa kalaqanii akka inni ikoonoomii dinagdee guddisu wallaaluu isa kanatu jira. Kanaaf isa kana jijjiiruudhaaf manneen barnootaati bu'uurri. Beektonni manneen barnootaa jiran barattoota ol yaa'anii fi ol guddatan kana hojii mootummaarra hojii mataa isaanii kalaqanii hojii isaanii uummatanii yoo hojjetan hojii dhabdummaan akka hin jirre hiyyummaan akka hin jirre guddinni akka jiru isa kana hubannoo manneen barnootaati kaasanii kennuun barbaachisaadha. Amma fakkeenyaaf fudhadhu Finfinnee miidhagee geeddarameera. Bishooftuun geeddaramteetti. Ciisanii geeddaranii guyyaa isa hojjetanitti halkan dabalanii ijaa hojjechaa jiraniif jijjiiran. Almost halkan keessa amma sa'aatii 7 amma sa'aatii 8tti Bishooftuun hin ciisu. Finfinneen hin ciisu. Waan har'a argite boru nagartu. Isa kana maaltu dhufe? Aadaa nuti kaleessa sa'aatii 8 qofa guyyaa hojjanna jennu sanatu jijjiirameet halkanis itti daballee hojjanna. Halkan itti daballee hojjechuun keenya maaliif fide? Miidhagina fide. Dinagdeedha fide. Hojjetaan halkan hojjetaa bulu sun maallaqa kaffalamaaf. Amma hojjettu yoo argachaa deemte, amma dhamaatu yoo argachaa deemte, hubannoo kana yoo argatte namni ciisee hin bulu. Eenyu kan biyya alaa dhaqee biyya arabaa kanas haa ta'u maalis haa dhaqu namni ciisu jiraan ciisu bara. Sa'aatii 16 isaa ol hojjeta. Sa'aatii maddeedha boqonnaa fudhata. Inni keenyaa garuu aadaa hojiidhaa sana jijjiiree yoo jedhee dhalataan amma jiru kun harka mootummaa eeguu dhiiseet namni akka harka isaa eegu nama akka gargaaruu danda'u ta'a. Qarshii irra teenyeet ikoonoomii bal'aa irra teenyeet rakkachaa jirra biyya keenya keessatti. Mee qabeenyum keenya ilaala qilleensa isaa kaasa aduu jirtu ilaala
bonaa gannasaa ilaalaa. Jireenya dhala namaatiif waan mijataa tokkotu jira biyya kana keessa. Waan mijataa jiru kana itti gargaaramuu dadhabneet keessa ciisaa oolla. Keessa ciifne nurra ciisa. Dukaak. Kanaaf aadaa hojiidhaa jijjiirree yoo jenne biyya kanas guddisuu ta'ee dinagdee namaas guddisuu keessatti waan guddaatu jira. Turizimiin aara maleessa industirii jedhamee yaamama. Kana jechuun maal jechuudha? Odoo xuraa'aa adda addaa muuviin uummataafis ta'ee hawaasa naannootiif faayidaa guddaa kennaa jechuudha. Kanaan wal qabatee carraa adda addaa hojii dhabeeyyii keenyaaf uumaa jira. Keessattuu hojii dhabeeyyiin yeroo ammaa kana meeshaalee aadaa adda addaa hojjechuudhaan iddoon bashannanaa adda addaa turizimii kun hojjetu kanatti illee hojii carraa hojii bal'aan uumamee dargaggoonni keenya bal'inaa irraa fayyadamaa jiru waan ta'eef ani diinagdee biyyattii tarkaanfachiisuu keessattuu akka biyya Itoophiyaattis ta'e akka naannoo keenyatti turizimiin faayidaa guddaa qaba jedhee nama. Mootummaan aadaa fi safuun uummata tokko akka hin dagatamneef yeroo ammaa kana karaa adda ta'eetiin iddoowwan hawwata turizimii ta'e adda baasee misoomsaa jira. Kanammoo akka uummataattis ta'e akka jiraataa tokkootti yookiin akka hojjetaa tokkootitti gahee nurraa eeggamu bahachuun immoo dirqama. Dameewwan turizimii akkuma godina keenyattuu kaasuun hin danda'ama. Gammoojjii naannoo Fantaallee keessatti bakka hin yaadamne bakka akkanumatti gatameetiin yeroo dheeraaf gammoojjii ta'eetiin hin taa'u beenuunaa kaasuun hin danda'ama. Amma beenuunaa yoo ilaalle tanaan dura lagni sun akkasumatti haroon ciisuun akkanumatti taa'ee dhiibbaa uummatarra geessaa ture. Dhiibbaa uummatarra geessaa ture uummataaf hin ta'u dhiibbaa guddatu ture jechuudha. Lafa isaa nyaataa miidhaa manneen barnootaa diigaa waan akkasii geggeessaa ture jechuudha. Yeroo ammaa bakki sun bakka misoomaa ta'ee biyya biraati jechuun hin danda'ama. Baddaa fakkaata lafa baddaa fakkaatudha. Beenuunaa yeroo ammaa kana xumuramee tajaajila kennaa kan jiruu fi galii biyya keenyaa guddisaa kan jiruuf dabalataan carraa hojii bal'aas kan uume ta'uu isaati. Inni kan biraa aanaa booraa keessattis hara gafarsaa bakka jedhamu irratti yeroo ammaa kana misoomsaa kan jiruu fi fuulduratti hojii abaa bal'aasaa ofitti hammatee kan tajaajila kennuuf itti deemamaa jirudha. Xiyyeeffannaan gama turizimiitiin kenname misooma turizimiitii irratti hojiiwwan hojjetamaa jiran hojiiwwan jijjiirama guddaa gama turizimiitiin gama diinagdee biyyaatiin fidaa jiran dhufaa jiran godina keenya keessatti illee qaqqabee jira. Fakkeenyaaf loojii mandara beenuunaa kaasuun danda'ama. Kuni kan argamu aanaa Fantaallee magaalaa Matahaaraa keessatti kan argamudha. Loojiin beenuunaa akka waliigalaatitti sadarkaa biyyaatitti muummicha ministeeraatiin xiyyeeffannaan guddaan kennamee fi kan hojjetame ta'uu isaati. Kunis akka waliigalaatitti naannoo haroo wancii wajjin kan wal isa fakkeessuu fi iddoowwan gahumsa turistii jedhamee akka guutuu biyyaatitti kan hojjetamaa ture keessaa isa tokkodha. Hojiin akka godina keenyatti hojjetaman akka fakkeenyatti kan fudhachuu dandeenyu beenuunaa fudhachuu dandeenya. Iddoon sun misoomee carraawwan hojii hedduu uumee jira. Carraa hojii uumuu qofa osoo hin ta'in diinagdee guddisuu keessatti illee gahee mataasaa qaba. Gahee mataasaa ba'achaas jira. Kanammoo haala kana itti fufsiifatu hawaasa waan hojjetame sana kunuunsuun eeguun akka kan biraatti illee hojjetamu akka babal'atu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Beenuunaan alattis aanaa booraa keessatti hojjetamaa jira. Iddoon hawwata turizimii bareedanii. Hojiiwwan kun yoo kan xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa deemame ta'e guddina diinagdee biyyaa keessatti shoora olaanaa fi gahee olaanaa taphata. Biyyoonni adda addaa biyya addunyaa kana keessatti guddina guddaa kan agarsiisan turizimiidhaan bakka guddaa kan ga'an jiran. Itoophiyaa keessatti immoo haala qabatamaa amma jiruun hoo laallu baay'ee iddoon turizimiidhaaf hawwataa ta'e naannolee adda addaa keessa hin jira. Fakkeenyaaf hoo laalle kan akka wanciin jira naachuraal biyuutii kan qabu baay'ee hojjetamee haala gaariitiin irra jira. Kan akka gorgoraa naannoo sadi keessa kan jiru jira. Kan akka halaalaa kellaa jedhamu irratti achittis bahee hin jira. Bakka baay'eedha. Beenuun kan jedhu Baha Shawaa keessa kan jiru hin jira. Paarkiiwwan immoo Inxooxxoo irratti hin jira. Yuunitii paarkiin irra hin jira. Haala adda addaatiin hin jira. Kuni kan beeknudha ifa galaadha. Mootummaan akka waliigalaatti ilaallu yeroo ammaa xiyyeeffannoo guddaa
qabateetoo kan irratti hojjetudha. Kanaafuu kun immoo guddina diinagdee biyyaa keessatti gahee guddaa qaba. Uummanni illee faayidaa adda addaa qabaata. Gara biraatiin immoo turizimiin kun immoo namoota harkisuudhaan galii biyyaa guddisuu keessatti gahee guddaa kan qabudha. Akkuma waliigalaatitti. Kanaafuu turizimii guddisuun wanta hin haalamne biyyattii risoorsii qabdu keessaa tokko waan ta'eef sirriitti guddachuudhaaf faayidaa guddaa kan kennudha.